روبالي Callisa namni biraa callisa mee callisa namni biraa ante deebis baalage paantii ati gaafat kaawwatte bifa satan hin beekne ati waa'ee kana beekta jaanjo tan akkanaa tanatu dhufee tamma luqita haasaa jechaadha akka jaanje zimbale naat kana farti bilad callis waa'ee andoo ala maasa'uu hin dandeessu qoshaashaa harree taniito akkanatti maqaa nama balleessitu jechaadha maqaa oromoos balleessitu jechaadha jaanjoo akkasii kana hoolaa haadha keetii deemi barumsa baradhu dura motherfucker hin deena jenna waan muka kuferratti qottootu baay'ata agartanii amma Andu'aalamii namni irratti waan duulee fi kanaafi aarii duraan qabanis irratti bahaa jiru jechaadha qoshaashaa dhugaadhaan deemna malee Andu'aalam moo balleesse nullee balleessaa san fudhanneetoo adabamuu qaba jechaa jirra garuu cubbuu irratti hojjechaa jirtu jechaadha amma wanna nu argaa jirru cubbuu irratti hojjechaa jirtu masara dhaabaa yoo haadha warraa Andu'aalamitti dhaadattu tan dhagaamu sagalee miidiyaa irra jira ragaadha jechaadha Andu'aalam ammoo yoo intala tana ajjeesu viidiyoo miti sagalee miti footoon hin jiru be ragaa barbaannetu dhabne yoo ragaa qabaattan fida jaanjowwan miidiyaa kanarra dhuftanii waan isin ol galchine miidiyaa kanarra dhuftanii akka barbaadan inaasa'ina kana warra dubartii abbaa warraa hin qabne buna guyyaa keessa sa'aatii jaatti dafisteet buna gubbaa teessee hanaasa'u haasaa akkasii naasa'inaas dhuftanii ture warra kana roobale warra kana jechuudha niitii ofii akkan duunetti akkan jiraachisne akkan jiraannetti an jiraachisuudha dhufeetu an sirratti afaan banu kun jechuudha niitii ofii manatti beelechaa alaa ofii garaa guuttachaa kan jiraachisuudha warra kana warra afaan beeku warra akkasii kana gaafii akkamii akka gaafattan gaafii ragaa irratti hundaa'e gaafadhaa raata qaba Kuno tana karara taa'e shonkora gurguraa yu maale ilmoo maale wanni jedhaa miti jaanjoon kun. ol garagalee gisee kudhan kuma niitii ofii ana fara. Dubbadhu mee namni biraa dubbatu itti fufi mee boleetti keenya. Ani bari kan gaafii na ta'aa jiru roobale laal. Amma Andu'aalamii osoo ragaan wanta kan jiraan isatu ajjeese mucayyoo kana yaniitti duulaa turaniimi. Garuu kan gaafii natti ta'u osoo sagaleen intala kanaa jiru sagalee dhageettee jirta waan ta'eef roobare hadda mana daalachaatti jechuudha. Akka gadisillee darbatanii argee ture. Garuu odoo sagaleen kun hunda jiru kiyyaa miti yeroo jettee kakattu hin qaanoftuu xiqqoo mallee kiyyaa miti sagaleen. Ani amma achirratti namoonni rikoordii gochuu danda'u achirratti wanti gaafadheen jira. Sagalee kana kiyyaa miti jettee qorachiisne too yoo kan kee ta'ee itti gaafatamummaa hin fudhadhaayii jedheen jira. Eeyyanii jette sagalee sana hoo namni waraabe gaariidha. Yoo waraabuu baatellee nuyi gurra keenyaan dhageenye jirra. Namni kumni tokko dhaga'ee jira jechaadha gurra isaatiin. Soba hin ta'uun jechaadha. Sagaleen tokko kiyyaa miti hoo jette bakka qoratamutu jira jechaadha. Innaa erga qoratame sagaleen suni orjinaala hoo ta'e ishumatu jedhee jechaadha. Yoommoo feekii ta'e feekidha jedhee too maashinii agarsiisutu jira jechaadha. Kanaaf rakkoo hin jiru jechaadha saniif. Ishiin amma achirratti tan mana daalachaati irratti roobaleen bakka jirutti naasa'anii akkasii na arrabsee maal an jettu kuni ani iccitii ishii gadi fageenyaan wannan beekufan kanaaf haasa'uu hin barbaadu roobalee waliin jettee jechaadha. Sagaleen ishii baay'eetu na bira jira waan ta'eef. Barra namni dhugaa laala roobalee laal maaltu jira haga feeti siin badii walii woo qabaattan haga feeti komiyyoo wal qabaattanii bakka kanaa fi komii kee wanti walitti fidu tokko hin jiru. Du'a mucayyoo kanaatiif komii kee wanti walitti fidu tokko hin jiru. Haga fedhe lola yoo qabaatte silaazim jettee si dhageeffattee unkaan gaafa si gad darba mucaan tokko seene mucaan tokko nama muuziqaa hojjechuu dandeettii muuziqaa qabu nama sagaleen kun editii moo editii miti jedhee nama bareechee addaan baasee beekuudha. Gaafa mucaa sun galee masii sagaleen kun keetii sagalee nama biraati miti. Maaliif jennaani sagaleen editii ta'e kukkutamaa deema. Garuu sagaleen isii gaxxitaa zimbiloo ka haasaamuudha jechuun wanta kukkutamee miti. Mucaa sanis gadi buusan. Ani mana daalachaatti wanti na aarsite
nama masii deeggaru malee nama gaafii si gaafatu akka hin galchu jechuudha. Tokkoffaa irratti siifani maal jetteeni okey erga akkas ta'ee Oromoo kana irraa akka bilisa qabaatu yoo ta'e mucayyoo arrabsite sani fidii jetteen hiffiduu jette silaa isa fiduu qabdi ture bar hiffiduu jette lammata irratti gaafa namni gadi ba'ee sagalee maannoo gaafii gaafatee masarratti sagaleen kun keetii akkaataa iditti ta'e nu hin beekna namoota fakkeenyaaf maalummaa iditti sagalee kan beekutu galee ture mana daalacha gaafa namni akkas jedhuun gadi darbatama jechuudha. Maaf akkas godhe daalachaan okey. Daalachaan ishii waliin saahiba waan ta'eef ri'aadha masarat waliin anaaf ishiillee arrabsitee jirtaa amma waan ishii arrabsiteef kana dura kanaaf si waliin haasa'uu hin barbaanne ishiini naan jedheeto achumarratti akkuma dhageessa san dubbatee jechaadha miitii kaafateeto inna anillee ammoo uummanni gaafii ishii gaafachaa jira waan ta'eef maali dubbachuun barbaanne ol deebi'uus hin barbaanne modereetaraa nan qabaani mana daalachaa keessaa gadi darbuu kan bilook ishii gochuu nan danda'a ture inna garuu san hin goone maaliif uummanni gaafii ishiirra qabaas dhimma ishiitiin ta'u wal qabate waan ta'eef ani beekatuman cal jedhee jechaadha yeroo sana inna ishumatu ganna buuse modereetara qabdi ishiinis ishumatu ganna buuse laal ishiin dhugaa awwaalaa jirti jechaadha. Yale nu immoo dhugaa san hin beekna ol baasna ammallee sagaleen ishii sadiitu miidiyaa irratti poosti ta'ee jechaadha. Hanqananii yeroo lama dubbatte tan immoo waa'ee uummata gandummaa waan akkasiisan sanillee gadhiisanii jiru jechaadha. Niitiin tuni gaazexanyitti Oromoo jedhamtee jechaadha. Garuu waan Oromoo miti tan dubbachaa jirtu ishiin waa'ee Oromoo wal ficcisiisu tan dubbachaa jirtu. Amma nuyi dhiibbatan gochuu qabnu tokkoffaa sagaleen ishii kuni qoratamuu qaba tan ishiiti moo tan ishiiti miti tan ishii hoo ta'e qananii ajjecha qananii keessaa akka harka qabdu tan mirkaneessu kanaa achi homtuu hin jiru jechaadha qananii jettee waamtee bee maal jettee too mana daalachaatti dubbattee ani nama biraatti tan dubbadhee qananii han jedhu san fuudhanii keessa na duraa galchanii malee sagaleen qananii jedhu sun kiyyaa miti jette. Nuyi amma sagalee sun qoratamuu qaba warri Ameerikaa jirtanis Iroopiyaa jirtanis sagalee sun orijinaala moo orijinaalaa miti kan jedhu qorachiisa. Gara biraa immoo maatii irratti dhiibbaa gochuun barbaachisaadha. Andu'aalam ijaan osoo hin argine yoo inni qananii ajjeese jenneetoo maatii dabalateetoo kana amanan. Amma garuu masarat dhaabaa gadi baateetoo sagalee ragaan jiru dubbatteerti yoo intala isaaniitti dhaadattu maatiidhaan deemato poolisitti riippoorti godhaadha kissi irratti banaadha masarat irratti jenneetoo dhiibbaa irratti gochuu qabnaa yaada kennuufii qabnaa jechaadha. Kanuma wanti nu gochuun nurra jiru. Ragaan argameetoo kana hongoone haqa intala sanii warri barbaadullee sobuu jechaadha. Namni biraa dubbadhaa. Roober maal jetti bari maatiin ishiidha maatiin qananiidha jechuudha naa dawwalanii